Bilxiginnaan gullallee beeyta ajaa'iba dalagaan isaanii summiin shirri isaan ilmaan Oromoo irratti dalaganii dubbachuulleef waan namatti ulfaatati. Waan kana immoo har'a hin finne beeku. Har'a Oromiyaa keessatti gallaan ilmaan Oromoo lafarraa duguuguu eegalan malee kun waan waggoota 30 dabran raawwataa turan jechuudha. Murni kun waggoota 30 darban waan ilmaan Oromoo irratti raawwataa turan. Sababa kanaati hooggantoonni guutuun qabsaa'onni dhaaba kana keessaa diiganii wanti baaniif jechuudha. Jalqaba Oromummaa sirraa mulqu achuma keessatti Oromummaa sirraa mulqu jechuudha. Ati Oromoo miti Oromummaa sirraa mulqu gantuu si godhu. Gantuu si godhu. Duula qindeeffatu, duula sirratti qindeeffatu, duula maqaballeessii lakkoofsa hin qabne miidiyaa fi gama hundaan murna ijaarratanii duula sirratti geggeessu jalqaba. Gantuu si godhanii gandatti si galchu amantii si galchu maqaa sitti dhoobanii jechuudha. Sambooda warra diinatiif si kennu immoo diinaa si kennanii inni kun shiftaadha inni kun waraana si hin jala akkuma mooyboon godhan jechuudha. Mooyboon jalqaba dhaaba isaanii keessatti gantuu godhanii isaan biratti gantuu. Warra mootummaatti immoo warra mootummaatti inni nama marroo wajji hojjetu shiftaa jechuudha. Marroo wajji hojjeta waan ta'eef ajjeefamuu qaba warra mootummaatti. Isaan biratti immoo gantuu. Kun waan kaleessa raawwataa turan waggoota 30 dabran kana raawwataa turan. Sababa kana namni hundi dhaaba kana keessaa bahe jechuudha. Murni kun Jawaar irratti amma wanni isaan hin geggeessin hin jiru beeku. Jawaar irratti maqaballeessiidhaa fi wanti isaan hin goone hin jiru. Osoo danda'anii amma isaan barmeelatti danfisanii gubu. Bakka inni jirutti dhaqanii dhabamsiisuu bara. Humna odoo qabaatanii jechuudha. Amma Jawaarin dhabamsiisuuf isaan qaamni isaa wajjin hojjanne hin jiru. Seexanni jechuudha. Diinni ummata Oromoo kan isaan amma Jawaarin dhabamsiisuuf wajjin dalagne hin jiru. Maqaballeessin maqxureessin isaan hin geggeessine hin jiru bara. Inumaatu ni dhaadatu bara tokko yoo laalte. Borumaa seeraan gaafatamuuf ta'e akkas dhaadatuuf akka jedhu inni sun bara dur darbe akkas maqaa baa'oo maanomaa jettee argitee dhaadatuun achi jalatti golgaa sanii galtee dur darbe. Amma wanni akkasii hin jiru. Dhaloota kana bira እንደዛ አይነት ነገር የለም jechuudha. Amma kun dhaloonni dhaloota akkasiitii miti. Dhaloota maqaa sabboonummaatiin maqaa baa'ootiin itti daldalanii miti. Dhaloota alaabaa dura qabdee girrisee akka kaleessa fiigusanii miti dammaqee yellam. Amma saniin namni danfu hin jiru maqaa saniin wanni daldalamu hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya ammas daran dammaquu qaba. Ilmaan Oromoo sabboontonni gochaa isaan raawwatan kana saaxilaa jirtan galata guddaatu isiniin mala jechuudha. Seenan isin yaadata. Warri shira isaan dalagan ajjechaawwan raawwataman kana saaxilaa jirtan, ragaa kennaa jirtan, odeeffannoo qabatamaa kennaa jirtan. Galatooma galata guddaa qabdu. Galata guddaa qabdu boru seenan isin yaadata isin gootota jechuudha. Warra qe'een Oromoo akka nagaan arganne barbaadu. Warra Oromoo gidduutti nagaan akka hin buune barbaadu. Akka Oromoo wal ajjeesu warra barbaadu jechuudha. Kaleessa sargaa turre bara Oppiidoo bara Wayyaanee bari. Oromoon akkanatti Oromoo ajjeesuun hin jiru bara. Oromoo ajjeesuun hin jiruun siin jee Oppiidoo keessa bara Wayyaanee. Arra Oromoon akka Oromoo ajjeesu Oromoon akka Oromoo dhabamsiisu gochaa kan jiru garee kana jechuudha murna kana. Mootummaatti nam'ee ilmaan Oromoo wal ficcisiisaa kan jiru ilmaan Oromoo qe'ee takkaa wal ajjeesiisaa kan jiru garee murna shira gareen kun oofu jechuudha. Shira gareen kun oofu. Hooggantoota meeqatu dhumee lafarraa darbe. Ilmaan Oromoo mootummaa keessa jiran hooggantoota meeqatu dhumee lafarraa darbe waggoota 80 kana. Shira kana immoo fidee kan biqilche murna kana malee aadaan akkanaa duraan baratamee hin jiru. Aadaan akkanaa jechuudha.
Mootummaa keessa ilmaan Oromoo sabboontota lakkoofsan qabne ture. Warri ilmaan Oromoo gaafa hidhaman hidhatti tumsaa turan. Bakka hundatti bira dhaabbataa turan mootummaa keessatti jechuudha. Har'a garuu bakka itti baatu, bakka itti galan dhabnaan diinqa mootummatti galanii waan kaleessa meedatti baran, waan kaleessa diidatti baran har'a fidan jechuudha. Marroo dhabamsiisuuf wanti isaan hin godhin hin jirtu, wanti isaan hin yaalin, duulli isaan hin qindeessin. Biyya alaati eegam biyya keessatti jechuudha. Waraana shiftaa ijaarrachuu dabalatee. Uummanni keenya ammas gama hundaan murna kanarratti garee hattuu shiftaa, garee baalagee safuu fi duudhaa eenyummaa Oromoo irraa faallaa deemtu kanarratti dammaqee bakka jiruun gochaa yakka isaan raawwatan saaxiluu qaba jechuudha. Warri mootummaa keessas warri mootummaan alaas.